الله الله ربي خيا يا خوات. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قبيتنيا تتربن الرا ديبن الجرة هردفتو تافي خبجمتوتا من حاج داوا جروب قبيتنيا تنتربيرا أران تنقافي في ديبي أجائباتين بفا بريدا دان وليف دفن الجرة جورا أسمانو وروني أسيت أرقمكم كيسمو تخينيا إني بيتاني مكاساني تسندني بيتاني أسمان غافي أجائباتي سينا خغافي دبي أكما بيكمو qircaa jira jechuudha. Kagaafii argate qircaa jalaa boonuu badhaasa isaati jennee yaanna. Isaanis qophiidhaan meeqam jirta Ustaaz Zakko? Jira alhamdulillah. Ustaaz Sheennaasir? Xiqqoo waan inni dhaane malee waa tokko. Ustaaz Hussein akkam jirta? Ana rakka waan qircaa taanaanummaa nyaachuu deemuu na fakkaate. Hordoftoota keenya akka hallaalee argutti isaan tokko illee hin nyaatan na fakkaate. Itti yaadeetiin gaafii salphaa baaseef jechuudha. Ustaaz Hussein irraa hin eegaladhaa jechuudha gaafii jalqabaa. Ustaaz Hussein ji'oonni akka islaamatti meeqaatu argamuu jira? Ji'oonni akka islaamatti meeqaatu jiru? Ji'a 12. 12 jee jira. Akka ajaa'ibatti argatee jechuudha. Asumaanuu baga rabbi qircaa jalaan ajaa'isa baasee jecha. Ustaaz Naasir Adamit Dabarraa gaafii maal jedhe? Nabiin Qur'aana keessatti baay'inaan dubbatame eenyu? Nabiyyiin baay'inaan Qur'aana keessatti dubbatame. Nabiyyallaahi Muusaa. Nabiyyallaa Muusaa argatee jira jechuudha. Ajaa'ibatti argatee maal gaafii salphaa itti yaadnee isinii baafnee beeka. Bakka meeqa dubbatame Nabiyyallaahi Muusaa? Akka amma nagamuudhaaf. Isuma nyaachisuu fi deemanii gaafaa gabaabaa. Hayyee gaafiin sadaffaan akkas jette Ustaaz Zakko Nuraddiin. Jannata jechuun maal jechuudha siin jedha. Jannata jechuun maal jechuudha? Jannata jechuun ooyiruu jechuudha. Ooyiruu jechuudha jee. Jannata jechuun ooyiruu jechuudha. Karaa manatti as deebina yaalii takkas yaaladhu. Jannata jechuun akka lugaa arabaatti ooyiruu jechuudha. Akka hadiisii tokko tokko. Jannata jechuun akhiraa sii qophaa'e san inni san maal jaama? Maqaan isaa jannanni akhiraa sii qophaa'ame san maqaan isaa maal jennee yaamna? Jannata san maal jaama? Jannatul Firdausii jira, Jannatul Na'iim. San hin ba'an. Jannata jechuun hiikummaan jannata jaama maal jechuudha jenna. Afaan Oromooti moo afaan Arabaatti? Bakka akkuma waliigalatti akkuma beekamutti jannata jechuun. Jannata jechuun akkuma akka waliigalaatti gaa. Amma namni jannata rabbi si haa galchu numa jaami. Ooyiruu rabbi si haa geessu jechuudha. Jannata si haa galchu jechuun gaa. Wantoota rabbiin qananii adda addaa rabbichi keessa kaa'ee jira waan ta'eef jecha qananii masanitti si haa geessu jechuudha. Gaafii dhabee jira. Qircaa ta'e fudhadhu. Duraan hin baree bara. Guutuu nyaadda. Irrumaa kutadhu. Qircaa kanarraa hafeen deema. Kutadhu. Kutatoo lama kutadhu. Bishaan jiraan. Si gaafarra. Achi kaaddu. Jannata jechuun gaafii teessiifiin deebisa. Bakka mindaa fi gammachuu bara baraa warra rabbiin amananii jechuudha. Bakka mindaa yookaan bakka galataa fi bakka gammachuu zalaalam jechuudha. Asumaanuu karaa gaafii teenyaa deebinaa Ustaaz Hussein Hamza akkam jijjiirta? Jechuun irraa inuma akkitti duraatiin gaafii laaftuu akkasiin argite garuu maaliif akka gaafii akkasiin laaffite hin beeku. Muslimni hojii isaa dura maqaa rabbii maal jedhee waama? Muslimni hojii isaa hunda dura maqaa rabbii tokko fayyaamu qaba maal jedhee waama? Allah jeeyya. Allah jeeyyaama. Muslimni hojii hojjetu isaa hunda duratti maqaa rabbii tokko yaamu qaba. Bismillah. Bismillah jeeyyaama jechuudha. Maqaa rabbiin si baasee jechuudha. Gaafii salphaan isiniif fide. Akkas Ustaaz Sheennaasir akkana itti gaafiin ta'e. Nabi Saalih gara ummata kamiitti ergamee jetti? Nabiyyallaahi Saalih. Nabi Saalih alayhi salaam gara ummata kamiitti ergamee jaa? Filannoon sii godha. Ayyee. A ummata Aad, B ummata Samuud, C ummata Qureesh, D ummata Madiyan. B ummata Samuud. Ummata Samuud jee argatee jira jechuudha. Gaafiin salphaadha. Akkasuma Ustaaz Zakko gaafiin ta'e akkana jetti. Nabiin nama jalqabaa eenyu jaa? Nabiin nama jalqabaa eenyu? A Nabi Nuh, B Nabi Adam. Nabiin nama jalqabaa
Nabiyyiin jalqabaa jechuudha. Akkas gurgaa'ee. nabiyyiin jalqabaatiin siin jee gaafiitti yakkaan isin gaafadhan naa deebisa kara biraa ofuu yaadinaadha maal jechuudha nabiin nama jalqabaa eenyu nabi nuuh baa nabi aadam Nabi Allah Adam. Aadam argatee jira jechuudha. Asumaanuu gaafii salphaa akkaan fidee hordoftoonni fi kabajamtoonni akkasiin nu ilaalaa jiru ni beekan. Yeroo takka takka walirra jabeessuun ni jira inshaallah waliif dhufnaa jechuudha. Ustaaz Useymin kara gaafii teetii deebina. Akkam qophiidhaami? Yaa. Qophii. Takkarchaa dallee yoo dhuftu taate waa karchaa nyaachuuf illee qophii. Hayyee gaafiin ta'e akkas jetti. Amma akka waan nyaattuun na fakkaatti. Haaya. Nabi Suleymaan alayhi salaam maal irratti dandeettii addaa qaba? A. Qilleensa qofa. B. Jinnii fi uumamawwan tokko tokko irratti mootummaa. C. Bishaan. D. A fi baan deebiidha. D. A fi ba. Itti amantaa? I'm sure? Qabadhu ircaa. Qilleensa qofa. Dhabdee ergaan siin jee sumaaf adda baasuu yoo ta'e malee. Jechuun? Dhabdeedhaa mireemma. I'm sure jennaan hiyyeessa naan jette. Itti amantaa itti nama lajee mire. Nabiyyallaa Suleymaan. Nabi Suleymaan dandeettii maalirra qabaa inni? Dandeettiin qilleensa qofa hin jedhamu. Baan jinnii fi uumamawwan tokko tokko irratti mootummaa qaba. C. Bishaan. D. A fi baan jee. Baa dhagaa eegaa silaa deebiin. Ammas duba jechuun maal? No erga dhabdee moo wanni akkas jaamu hin jiru. Soqondii hunaa kana ta'e? Hayi. I'm sure jechuun san maal jechuudha? Itti yaa maaliif itti amantaa itti nama jechuudha mire itti amantaa naan itti nama itti nama nuuqoo inni yaalaa wayinaan jette. Gaafi shawwaddiidha deebiite. Qabi girjaa. Hordoftoota keenya ni gartanii osoo daqiiqaa takka daqiiqaa takka osoo isaan kennin maal jechuun soqondii jedhamu nama kana. Lakkii soqondii miti. Waa'ee Nabi Sure jechuun san soqondii caala sii galee. Nabi Suleymaan waa'ee isaa quraana keessatti amma deemtara karaanii dabarsine. Bishaan qofarra jettee gaafa kassastu. Qilleensa Qilleensa qofarra qofarratti. jettee gaafa kassastu qilleensa qofarratti akka hin ta'in hin beeku. Gaafiin shawwaddi qabdu walumaagalatti daqiiqaa illee kan inni galu. Funyaanii na baate waldaa. Wallahi ka torbaan meeqaa fidee bar? Sayyidina Naasir amma kara keetti deebina. Ustaaz Naasir Adam jechuudha amma gaafiin kara keetitti. Gaafii tajaajila bajjayyaa. Akkas jetti. Biyyi Itoophiyaan ardii kam keessatti argamti? Itoophiyaan ardii kam keessatti argamti? Afrikaa keessatti argamti argatee jirta. Asumaanuu mas gaafii gara Ustaaz Zakkoo nama beekumsaa fi qorannoo saayinsii hojjetu maal jedhama? Nama beekumsaa fi qorannoo saayinsii hojjetu maal jedhama? Saayintistii jedhama jechuudha argattee jirta. Gaafiin itti aantu karaa Useymin Hamzaa deebitee jechuudha. Gara Useymin Hamzaa. Ustaz Useymin qophiidhaami? Akkasitti Nabi Huud alayhi salaam gara ummata kamiitti ergame? Nabi Huud gara ummata kamiitti ergame? A. Ummata Aad. B. Ummata Samuud. C. Ummata Madiyan. D. Bani Israa'el. Nabi Huud alayhi salaam gara ummata kamiitti ergame? A. Ummata Aad. B. Ummata Samuud. C. Ummata Madiyan. D. Bani Israa'el. Ummata Aad argatee jira akka ajaa'ibatti. Sheen Naasir jaamamma. Gaafiin amma sii dhufte. Sheen Naasir gaafiin xumuraa jechuudha. Bishaan yeroo qabbanaa'u maal ta'a? Bishaan yeroo qabbanaa'u maal ta'a? Hin qabu. Baradoo yookaan immoo baraf ta'a jechuudha. Arraa qircaa jalaa rabbi si baasee jira. Ustaaz Zakkoo gaafii irraa xumuraati feetilleen. Ayyee gaafiin isiin xumuraa ta'e jechuudha. Aduun maal irraa ba'a? Aduun maal irraa ba'a? Aduun maal irraa ba'an jee? Aduun maal irraa ba'a? Yeroo waan irraa ol ba'u. Aduun maal irraa ba'a? Yeroo karaa bahaa kanaa kan ol ba'u. Aduun maal irraa ba'a?
aduun maalirraa ba'a dafi daf tokko aduu wanni isiin irraa baatu Amber kana hiyyatti gaafii diiquu takka naan salphare amma isa waan guddoo kana nuun darbannere xumuruma samii irraa ol baati maal jechuu samii dachii jidduu ol baati samii dachii jidduudha I'm sure qab ilma kanarra keessan gadi aduun bakki irraa baatu baharraa baate jechuudha qabi qircaate qabi qircaate shawwaddi gaafii shawwaddiiti malee gaafii hordoftootaa fi kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya gaafiin irraa kana fakkaata yoo isin bohaarsuu baates yeroo dhufurratti akka isin bohaarsinu akka tattaaffiidhaan isin bohaarsinu abdii qabna arraaf sagantaan teenya kana fakkaata hanga torbee dhufu walitti deebinutti ma'assalaama an ha isin wajjin ture Abdallaa Muusaati